Nageenyi faraarri Waaqayyoo bakka hafaala isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu warra amantaa biraa harka fuuni nagaa keessanii baga nagaa taatanii. Akkuma sooshaal miidiyaa kanarraa deemaa jiru Abdii Raggaasaatti inni kaan zayitiitu nammee, inni kaan asiidiitutti nammee, inni kaan nama dhuunfaatu akkas godhee jedhee hundumtuu yaada addaa garaa yaada mataa isaatii qabu haasa'aa jira. Dhugaa jirtu garuu Waaqayyotu beeka. Akka nama dhuunfaatti yaadi ka'amaa jiru. Haadhi manaanis itti naqxe zayitii danfaa hin jedhu. Kana Waaqayyotu beeka. Hangam hammanni dhugaa ta'e bira geenye hin hubanne hin argine. Dubbiin dubbii sooshaal miidiyaati. Eenyu akka godhe Waaqayyoof abbaa sanatu beeka. Garuu namni kun hin miidhamne yoo jenne baay'ee akka inni miidhame nutti mul'achaa jira. Garuu miidhama hamma kana ga'u maaliif irra ga'e laata? Dubbiin sooshaal miidiyaa kana yookiis guddachuun yookiis mul'achuun bu'aa bayii baay'ee qaba. Yookiis gaarummaas si mudata yookiis waan hamaas si mudata. Kana lamman keessaa tokko. Abdii Raggaasaa akkuma tibba dhiyeenya kana hoggaa takkaaf akkas waan hin caalle waliin amantii kiristaanaa keessaa gara amantii musliimaa kan dhufe. Amantiin dhuunfaadha. Namni kan barbaadetti amanuu danda'a. Maa amante maaf dhiiste jennee gaafachuu mirga hin qabnu. Garuu akka nama tokkotti itti himamaa ture. Dubbii sooshaal miidiyaa kanarraa namni fooloo, laayikii, beekamtii argachuuf jecha wanta inni hin godhin tokko hin jiru. Kana hundumaa keessatti hubannaa ogummaa yoo qabaatan malee baay'ee ulfaata, baay'ee rakkoodha. Deemee deemee lubbuu keenya gara nu dhabsiisuu, deemee deemee jireenya keenya gara nu deessisuu, deemee deemee hawaasa keessa jiraannu ala nu baasuu, deemee deemee hiriyyaa wajjiniin kaleessa nyaanne dhunne irraa akka baqannu nu taasisa. Dubbiin sooshaal miidiyaa baay'ee ulfaata, baay'ee rakkoodha. Kana jedhanii dubbachuun in ulfaata. Kanaaf dubbii miidiyaa kanarraa arraba keenya eeggachaa, yaada keenya maal akka dubbannu eeggachaa, utuu itti fayyadamne utuu inni nutti hin fayyadamin kuni dhaamsa kooti. Marree haadhi manaa isheen duraa inni musliima taanaan dhiiste. Ishee lammaffaa kana fuudhe. Isheen kun ishee hamma wajjiniin jiraachaa jirtu jedhanii yaada adda addaa haasaa jiru. Ishee musliimaa kanatu zayitii danfise itti naqee jedhu garuu qabatamaa waan ijaan argine tokko hin qabnu. Isheetu itti naqe jennee ragaa ba'uu hin dandeenyu. Maaliif waan bira hin jirreef, waan hin argineef, waan hin dhageenyeef. Sooshaal miidiyaa kanarraa abdiin akkas ta'uusaa ganama kaanii argine waan ta'eef ragaa dhaabbatee namni immoo kana hojjetu waan hin jirreef obboleessi isaa immoo gara seeraatti darbee waan jiruuf gara seeraatti darbee utuu jiru nutu abalutu akkana jedhe akkana godhe jennee dubbachuun nurraa hin eegamu. Kanaaf harka seeraa galeera waan hundumtuu qulqullaa'uu danda'a. Isaanirraa yaada eegganna yaada nuun jedhan waan jiraniif dubbiin amma qulqullaa'utti hanga adda ba'utti eeggachuun yaada jiru achirra dhaabbannee dubbachuutu nutti tola. Kanaaf namni yaada garaa isaatii waan beeku waan yaadu dubbachuu danda'a. Kamtu dhugaadhaa kamtu sobaa jennee ilaaluun nu irra jira. Maaliif hundumtuu fiigeef duukaa fiiguun hin barbaachisu. Kanaaf adda baafadhaa, dhaabbadhaa, ilaalaa dubbiin kun maaliidhaa, akkamitti deemaa jiraa, akka nama tokkootti miidhamuu nama tokkoo eenyuyyuu hin jaallatu. Kaan gara kiristaanaa keessaa gara musliimaa waan dhaqeef akkas ta'ee kanaaf akkana taatee baay'ee nama dhiba. Zayitii raajii masarat jala dabartee raajii haadha manaa kee jala zayitii haadha manaa kee jala hin dabartu. Baay'ee nama kolfisiisa. Jechi kun fayyadamuun
kiristaanarraas musliimarraas hin eegamu. Nuuni amantiin keenya haddataan Oromummaa walitti qabna, dhiigni keenya tokko, amantiidhaan waliin qoonnu. Amantiin kan dhuunfaa abbaati jenneerra isaaf ta'ennaan muka dhaabee mukatti yoo sagade siif ta'eera bakka amantiin dhuunfaadha, biyyi kan waliiniitii jedhani. Soo Oromummaa fi biyya walitti qabnuun wal kabajnee wal kunuunsinee waliin jiraanna malee ekeleen akkasii jechuun nurraan eegamu. Akka aadaa naannoo keenyaatti dhugaa dubbachuudhaa fi musliimaaf kiristaanni gaafa zalgii yookiis fuudhii yookiis cidii wayii jiru jechuudha. Abbaan hanga dandeettii isaatiitti qophaa'aa mitiire, hanga dandeettii isaa sanatti kan musliimaa isa kana, kan kiristaanaa isa kana. Daasiin keessa ta'anillee kiristaanaaf as teessu, musliimni as taa'u. Qalma isaaniif qalan kunoo kan musliimaa asi, kan kiristaanaa asi. Akkasittiin wal kabajee wal kunuunsee mirga olii eegee maal akka inni nyaatullee maal akka inni dhugullee beekee wal kabajee olii wajjin jiraata. Garuu sooshaal miidiyaa kana irraa inni asaamu inni lafatti jiraatanii amma hardi hanga samaayiti waliin beeku suniin jechuu barbaadeeti. Hundumtuu yaada dhuunfaasaa yaada garaasaa ta'innaa bakka walitti buusee waa keessaa laayikii argadhaa natti fakkaata. Dubbiin akkana miti. Wayi amantii keessaa Abdii Raggaasaa waan ilaallatu tokko hin jiru. Sooshaal miidiyaa irraa hiriyooti isaanii warri musliimaallee dabarsaa jiru, warri kiristaanaa nu bukkee dhaabbachaa jiru, nullee waliin jirraa. Kallattii amantii kiristaanaaf musliimaa walitti buusa jettanii hin qeeqinaa, qeeqa kana kaasaa. Dhimma kana seerri qabee jira. Gaafa seerri adda baasu immoo abaluu jennee dubbanna malee ammaaf abaluu jennee dubbachuun nutti ulfaata, nu rakkisa jedhanii yaada isaanii ibsatanii jiru. Soonuun immoo kanaaf hanga isaan abaluu jedhanii adda baasanitti abaluudha jechuun arraba keenya ofaa eeggannuun dhaamsa kiyya. Abdii Waaqayyoo lubbuu kee hamaaru akka jechaa jiranitti hiriyootni isaa baay'ee shakkisiisaa gara mana qorichaa guddaa yookiis gara biraatti deemee akka yaalamu jedhanii ala karaa feesbuuk isaanii maxxansaa jiru. Soo kanaaf rabbi si biraa haa goru. Rabbatitti amante naaf ta'a na fayyisa na oolcha jettee si haa oolchu obboleessa koo qaalii nama. Amtuun sin argine nuuf jiraadhu. Kanaafi mudannoon hin jirra, biyya lafaa keessa jirra waan ta'eef iyyuu mudannoo nama qaqqabu sana sababa godhannee ekelee yeroo akkasii akkas godhe kanaaf sababa itti ta'a jennee waan nama sana irratti ta'e irratti dabaluuni an akka kootti baay'ee natti ulfaata. Soo kanaaf abbaan waan facaase haammata. Bakka hojii waan hojjete waan gaarii hojjette waan gaarii, waan hamaa yoo hojjette waan hamaa. Kun immoo gocha harka namaatiin irratti ta'edha waan ta'eef namni kun bitamee itti nammee ammam walii galtee dhabanii akkas ta'ee haadha manaaf abbaa manaa ta'uu isaanii bakka wanta irraa beekame tokko hin jiru. Soo bara kana keessa jechuudha atimti jireenya tokko namni inni tokko hollaa keetii yoo jireenya xiqqaa jiraate inni tokko immoo xinnoo isarra fooyyaa yoo jiraate kuni jiru biyya keenyaati. Akkamittiin xiqqeessina, akkamittiin gadi buusna, akkamittiin jiruu isaa kanarraa daangaa goone gufuu keenya jedhanii kiyyoo siif kaa'u. Namni jireenya Itoophiyaa keessa jiraate beeku wayii kanatti mun nama barbaachisu hunduma keenya keessa jiraachaa ture beekna waan ta'eef jechuudha. Namni tokko gaafa guddatu wayii guddinni isaa na qaqqaba issee akkam namatti tola habaluu jijjiirame jennee bira qooda dhaabbannu eessaan kuffifna, eessaan anaan gadi haa ta'u, eessaan gara mana koo haa dhufu jedhe boolla qotuu malee si jiraachisuuf guddina kee kana ol akkati dabaltu si godhuuf sin tumsu, akkatitti gadi buutu si tumsa. Kanas ta'uu danda'a
yaadii Abdii Raggaasaa. Kanaafi kana jennee murteessuun namni yaada mataa isaatii ka'a waan ta'eef nu rakkisaa. Gaafa wantichi adda bahu kana jennee dubbannaa. Hangasitti turtii gaarii qabaadhaa. Iddoo nagaa naaf oolaa. Ciao.